akkam jirtu abdiidha miiltota eekirra chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina kan wajjiniin ilaallu waa'ee maalidha akkamittiin ittitu kaalkuleetarii hojjechuu dandeenya amma kanaan dura waa'ee maatisiis ilaalleerra barnoota keenya darban keessatti maatisii haala kamiin akka itti fayyadamnu nambarii haala akkamiitiin akka itti fayyadamuu dandeenyuu fi akkamitti akka itti fayyadamuu qabnu wantoota garaagaraa ilaalleerra jechuudha amma garuu wanti nuun ilaallu maalidha akkamittiin immoo lakkoofsa inputii soo user hirkaafachuu barreerra akka haala kamiinittu kaalkuleetarii salphaatee hojjechuu dandeenya isa jedhudha jechuudha kan nuun ilaallu kanaaf iyyuu as gubbaa irratti maal goona jalqaba irratti variable create goona variable nuun create goonu kun immoo maal godha jechuudha value userin nuuf kennu sanatu qabata yookaan immoo hold godha jechuudha kanaaf yoositti variable tokko goona fakkeenyaaf lakkoofsa jalqaba akka jechuute jechuudha inni kun lakkoofsa jalqaba seenu lakkoofsa walitti da'uudhaafidha jechuudha kan nuuni waan gochaa jirru kanaaf iyyuu window jennee maal jenna prompt innis keessatti maal goonaga as keessatti wanta userin suni fitu description way kenninaaf jechuudha kanaafu lakkoofsa dura galchi jedha fakkeenyaaf asirraa gaa userin kan inni hubatu lakkoofsa jalqabaa sana galcha lakkoofsa walitti da'uuf deemaa jira akka fakkeenyaatti lakkoofsa walitti da'uuf deemaa jira sababii ta'ee fi lakkoofsa galchu sana lakkoofsa jalqabaa jenna jechuudha lakkoofsa lammaffaa fakkeenyaaf asitti lakkoofsa laman jedhama variable kana booddee bakka kanatti immoo maal jedha window dot prompt argan jedhee booddees keessatti immoo maal godha lakkoofsa kamiin galcha lakkoofsa lammaffaa galcha jechuudha lakkoofsa lammaffaa galchi echaaniin jira jechuudha amma gaa kanarratti userini maal hubata jechuudha lakkoofsa maal akka galchu hubata jechuudha fakkeenyaaf refresh goone check goona jechuudha lakkoofsa duraa galchii jedhee jirasi kana booddee callisnee lakkoofsa galchina okay yeroo jennee kaanummas immoo maal jedha lakkoofsa lammaffaa galchee lakkoofsa lammaffaa callisnee galchina okay jenna amma gaa wanti ta'aa jiru hin jiru amma programming keenya yookaan immoo scripting keenya kun maal gochuu jalqabeera lakkoofsa fuudhuu jalqabeera lakkoofsa fuudhu kana immoo walitti da'ee argisiisuutu irra jiraata yookaan immoo edaamni isaanii meeqa akka ta'e argisiisuutu irra jiraata sababii ta'ee fi kanaaf iyyuu maal gochuu qabna document jennee dot write jennee fakkeenyaaf as keessatti maal jenna lakkoofsa isa jalqabaa eda'uu lakkoofsa isa meeqaffaa isa lammaffaa walitti da'ee akka inni display godhuu fi yaada laannaa fi jechuudha fakkeenyaaf meen ilaala hin edaala meejee geegun kuno lakkoofsa duraa galchi tokko lama maal jedhe tokko lama jedhe lakkoofsan galchee hunduma isaa maal godhe tarreedhaan baase jechuudha kun immoo sababii maaliitiif mudataa jira jechuudha kun kan inni ta'aa jiruu fi maaliifidha jechuudha value inni fudhataa jiru kana value inni prompt kanaan kan inni fudhatu stringiidha stringii jechuun kaaraakteroota garaagaraa fayyadamuudhaan walitti hidhamiinsa jechuutaadha malee kan inni fudhatu lakkoofsa miti jechuudha lakkoofsa dubbisaan jiru ammoo inni kun jechuudha meetodiin kun yookaan functioniin kun kan inni hojjechaa jiru maalidha akka stringiitu dubbisaa jira kanaaf iyyuu warreen kun kan isaan qabataniiranii stringiidha jechuudha kanaaf iyyuu kana immoo maal gochuutu nurra jiraata value kana change gochuutu nurra jiraata yookaan immoo parsii gochuutu nurra jiraata parsii goone value stringiidhaan fuudhame kana parsii goone gara maalitti deebisuu nurra jiraata gara intigeriitti deebisuutu nurra jiraata jechuudha kanaaf iyyuu parsii gochuudhaaf immoo magaa maal goona jechuudha as dhufnee bakka kanatti maal jenna lakkoofsa inni dura maal ta'uu qaba jalqaba parsii ta'uu qaba jechuudha parsii yeroo goonutti immoo maal goona parsii gara maalitti immoo parsii goona gara intigeriittidha jechuudha wanti nuun parsii goona lakkoofsa nuun parsii goona immoo maalidha lakkoofsa isa jalqabaadha jechuudha variable isa duraarra kan nuun keenyu kanadha jechuudha kana booddee amma gaa lakkoofsi inni jalqabaa maal ta'eera stringii irraa gara maalitti jijjiirameera gara intigeriitti jijjiirameera haa ta'u malee lakkoofsa lammaffaa ammas iyyuu maal hin taane ammayyuu immoo parsii hin taane jechuudha kanaaf iyyuu parsii jennee intii goone bakka kanatti lakkoofsa isa meeqaffaa goona jechuudha lakkoofsa isa lammaffaa fayyadamna jechuudha bakka kanatti amma erga parsii goone booddee yoo ilaalle akkas ilaan ta'u jechuudha haala kanaan sila maal godhee stringii fudhata sababii ta'ee fi promptiin kun kan inni nuuf fudhatu stringiidha kan inni userii ka fuudhu bifa stringiidhaan fuudha jechuudha bifa stringiidhaan isa fuudhu stringii yoo littiin immoo bifa stringii maanitti wal bukkeenuuf ka'a malee lakkoofsa sana yookaan immoo value sana hubachaa hin jiru jechuudha akka inni integer ta'e kanaafuu haala kanaan yoo goone fakkeenyaaf 12
12 jira okay jira lakkoofsa lammaffaa 12 jira meeqa ta'uu qaba 24 ta'uu qaba jechuudha value ni display na godhu kanaaf iyyuu maal ta'eera value isa display ta'eera sababiin isaa erga nuun parsii goone gara maalitti change goone irra gara integeritti change goone irra jechuudha kanaaf iyyuu yoommoo kana keessatti lakkoofsota tuqaa fudhannee maal taasa jedhu moo ilaaluu fi mee fakkeenyaaf lakkoofsa tuqaa qabu fudhannee ilaalla lakkoofsa duraa keessatti 2 tuqaa 9 goona kana booddee okay jenna asitti immoo 3 tuqaa 1 goona kana jechuun lakkoofsichi 6 dhufa yoo walitti daame garuu 5 dhufe jechuudha ammas sababiin isaa maalidha as keessatti maal gochaa jirra integeritti parsii gochaa jirra jechuudha gara wanta biraatti gara floatii faatti immoo gochuu yoo barbaanne bakka kanatti maal jenna floatii jenna jechuudha fakkeenyaaf floating godha kana kanas immoo floating godha kana booddee amma yooni seensise maal ta'a jechuudha fakkeenyaaf 2 tuqaa 9 eda'u 3 tuqaa 1 warqixanii taame qata 6 ta'a jechuudha haala kanaanii eda'inaaf kaa'uu ni danda'a jechuudha yoo maal ta'e yoo lakkoofsichi tuqaa qabaate jechuudha fakkeenyaaf 2 tuqaa 3 fi 2 yoo walitti eda'uu fedhe 4 tuqaa 3 dha jechuudha 4 tuqaa 3 dha kan inni naaf deebisu yookaan immoo deebiin argadhu 4 tuqaa 3 dha jechuudha garuu tuunti jarii ta'e maal godha raawundii godha jechuudha raawundii godhachuun fakkeenyaaf lakkoofsi deebiin keenya 4 tuqaa 3 dhufa yoo ta'e gara 4 tti raawundii godha 4 tuqaa 5 fi isaa ol dhufa yoo ta'e immoo gara maalitti godha gara 5 tti raawundii godha jechuudha gabaabaatti kana fakkaata yaadaaf qeeqa qabdan koomentii irraa nuuf kaa'aa chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina kutaatan wal argina